Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune hordoftoota fi daawwattoota keenya kan iddoo garaagaraa mana keessan teessaniin hordofaa jirtan hundumti keessanuu kuni OJMC sagantaa keessummaa OJMCti. Egaa guyyaa har'aa keessummaa adda ta'e tokko qabadheen jira. Keessummaan koo har'aa kanaan dura hojiilee garaagaraatiin kan beektan barreessaa Ustaaz Umar Al-Faruq bin Sheikh Aliyyiti. Marre Ustaaz Umar Al-Faruq bin Sheikh Aliyyi faana gaafiif deebii xinnoo sheegoona turtiin keessan faana haa ta'u isiniin jenna. Baga nagaan gara istiidiyoo keenya dhuftanii isiniin jedha. Baga nagaan hayyakallah. Mega daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'ume daawwattoota keenyaan wal barii eenyu jedhamta eessa jiraatta kan jedhu mee gabaabumatti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar Al-Faruq bin Sheikh Aliyyi naan jedhani. Oromiyaa Baali Agaarfatti dhaladhe. Amma kan jiraadhu biyya Jarmaniiti jecha Awurooppaa keessa. Mega anaafati wal beekna gaa jiruuf jireenyattis magaala tokko jiraanna haalota danuu waliin keessa beekna. Daawwattootaa fi akka keessummaa tokkotti dhiyeessanii gaafiif deebii godhaan jira. Dimshaashumaan seenaa baay'ees inaasofnu kanaan duras na yaadadhaa baroota 2 yookaan 3 dura gaafiif deebii wajjin qabaannee turre. Akkuma kanaan dura yeroo sana baalamannee gargar baanetti irras dhimmatu jira dhimmatu walitti nu fide egaa daawwattoota keenya. Bara 2019 natti fakkaata kitaaba ho'i barreessitee turte. Waa'een kitaaba sanii akkam ta'e? Maashaallah alhamdulillah rabbil alamin. Kitaaba onni irra gara onni jedhu barreessee ture. Haaluma bareedaadhaan maxxanee baafillee dhihaatee eebbisiifamee hawaasa hedduu birallee gahee ture. Haa ta'u ammoo haala jireenya biyya baqaatii fi waan adda addaatiin kallattiin harkarraan harkatti namatti gahuu waan hin danda'aminiif karaa appilikeeshinii Google Play Store ijaaree achirratti nama addunyaa hunda birayyuu akka gahuu danda'utti godhee jira. I think amma nama 15,000 ol akkas achirratti buufatanii irraa fayyadamanii duraan kitaaba yaadee biyyoota adda addaa ergu garuu namni biyya baqaa akkuma waliin beeynu ulfaatuu danda'a haalli kitaaba tokko biyyoota adda addaa ergitee achirraa immoo nama biyya hundaa wal geessuudhaaf ammoo namoonni hedduu yeroo sanitti kitaaba san yoo an fakkeenyaaf hanga muraasa ta'e tokko gara USA gara Ameerikaa fa'aa gara Kanaadaa fa'aa ergee jedhu biyyoota biraatitti namoonni kuwwan ammoo kitaaba san nuuf erge waan akkasii jechaa turani. Hunda bakka hunda erguudhaaf nama hin mijaahu naaf hin mijoofne saniif akka namni hundi nam tokko argatee tokko natti hirrifanne jedhee gara onlaayinaatiin firii godhee tolaan namni hunda akka buufatee irraa fayyadamu godhe. Alhamdulillah amma namni hedduun kan kitaaba kallattii harkaan argate iyyuu inni kun ammoo Google Play Store irraa buufatee fayyadamaa jiran. Tole kitaabichi suni bifa kitaabaatiin maxxanee kan dhiyaate hammam ture lakkoofsaan gaafa keenyu jechaadha. Gaafa san hedduu hin turre mana kumaa keessaa hin bahu ammoo biyyoota kanatti illee namoota hedduutu fudhatee biyyoota akka USA Ameerikaa fa'aa amma akkasuma biyyoota akka as biyya Faransaay fa'aa namoota adda addaatti qoqqoodamee raabsamee jira. Yeroo sanitti silaa hedduu maxxansuudha karoorri kiyya garuu waan jalqabaa waan ta'eef waan jalqabdu tokko irratti dadhabbiin gara diinagdeetiin argamuu mala haaluma san fa'aan hedduminaan hin maxxanfamini xumura irratti wanni sun mijaahuu dhabee jennaan hedduminaan maxxansee nama hedduu bira gahuu dadhabamee jennaan garuma tolaatiin godhee namni amma tolumaan fayyadamaa jira jechuudha. Tole amma Play Store jechaani Androidii namni telefoona kamuu qabu haala salphaadhaan argachuu danda'a jechaadha. Achirratti namni hundatu argata jechuudha firee.
Tole, egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya Ustaaz Umar Al-Faaruq bara 2019 natti fakkaata kan kitaabni sun eebbifame. Egaa kitaaba Onnee irraa gara Onnee jedhu kan bara 2019 keessa maxxane. Namoonni kitaabaan argachuu carraa sana hin argatinis akkuma obboleessi keenya Ustaaz Umar Al-Faaruq jedhetti Play Store irraa telefoona kamuudhaan daawunlood godhataniitiin kudhaamachuu ni dandeessu. Gabaabumatti mee otoo waa'ee kitaaba Onnee irraa gara Onnee jedhu kana keessaa hin ba'ini gammachuu qabda irraa milkaa'ee rettee yaadda milkaa'ina gara lamaanuu. Namni waan tokko yeroo barreessu xiyyeeffannoon isaa gara hedduutti xiyyeeffatee waa barreessa. Keessattuu waa'ee Islaamaa irraa yeroo waa barreessitu jalqaba irratti ikhlaasni jiraatu qaba. Tarii akka diinagdeetiin waan san irraa hojjetattee irraa faayidaa buufatu osoo hin taane waan san Rabbiin sirraa keebalee hawaasa Islaamaa bira gahee namni duraan fakkeenyaaf dogongora wahii irra jiru hir'inni wahii itti dhagahamu sababa kitaaba san dubbisee yookaan argu kan gara qajeelumaa kara sirrii tokko dhufu taate Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sababa keetiin nam tokko qajeelutu gaala diimtuu caala siif caalaa jedhan. Gaala diimtuu jechuun biyya Arabaa keessatti gaalli akkas qaalii hin jirtu. Yeroo ammaatitti xayyaara konkolaataa addunyaa irra beekamaa jechuudha. Gaala diimaa san argachuu caala warqee hangas gahu san argatu caala namni tokkochi sababa keetiin sababa ergaan kee bira gaheen dogongora wahii irraa kara sirriitiin dhufutu caalaa jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Saniif kaayoon guddaan wanni suni nama bira gahee namni tokkollee yookaan irraa fayyadamu taate I think yoo Rabbi subhaanahu wa ta'ala ka na waffaqu taate khayri guddaa hojjedha jedhee yaada waan guddaadha jedhee yaada. Sanammoo Rabbiin bira jirti Rabbi subhaanahu wa ta'ala tana argaa tana dhagaa osoo hin taane ta irraa qeebalinsa Rabbi haa godhu. Karaa ammoo diinagdeetiin haqiiqatti nama biyya keessattuu hawaasa keenya biyya baqaa kana keessatti akka biyyaa sanii miti yoo kitaaba tokko fakkeenyaaf maxxansite biyyatti carraa olii gad deemuu qabda bakka adda addaatitti eebba isaatiif dhiheessuu dandeessa. Gabaarrallee oolchitee gurguruu dandeessa. Biyya baqaatitti ammoo ati kitaaba gurguruullee hin dandeessu. Gabaarrallee oolchuudhaaf namni yoo jireenyi isaa magaalaa fageenya adda addaa jira. Ammoo gabammaan Oromootu kan akkasitti hawaasni itti waliin dhufee waa walirraa bitee gurguru hin jiru. Carraan itti qabdu yoo namni ispoonsara fa'aa sirraa ta'e akkasii haala saniin facaasteedha. Garuu kitaaba jalqabaa sanirratti namni ispoonsara narraa ta'e akkasitti narraa raabsallee hin jiru. Hanguma humna kiyyaatiin akkasuma wantootuma guyyaa san namoonni dhufanii jedhan kitaabota adda addaa bitatanii kitaaba san bitataniin guyyaa eebba isaa sanumarraa wal keessatti akkasitti namoota tatta'e biraan geggeenye akka beekamaatitti silaagaati kitaaba tokko yeroo maxxansitu kitaaba lammaffaallee isuma jalqabaa saniin maxxansita. Garuu kun egaa namni waan tokko yeroo jalqabu karaan isaa akka guddaa ta'e beekeetumaan itti seena. Ammoo dirqama jalqabaa irraallee milkaa'ee akkuma jalqaba jedhe kaayyoon guddaan Rabbiin biratti waan Islaamaa waan ta'eef milkiidha. Garuu ammoo waan hojjettisan jalqaba irratti xiqqoo isii atummaan akkuma dhuunfaa keetittu kitaaba lammaffaa waan silaa ittiin maxxansuu dandeessu argatuun hedduu barbaachisaadha. Haa ta'u waan jalqabdu tokko innummaan testiidha wanti sun waan yaaliiti milkaa'uu danda'a milkaa'uu dhabuu danda'a. Caalaan ergaan keessuun hawaasa bira gahuudha. Ergaa kiyya sana immoo karaa onlaayinaatiin geeffadde karaa harka lafa jalaatiin dadhabnaan gara xayyaara dhiifama. Maaliif si gaafadhe jecha kana iftoominaan jechuun miira keessoo keetti sitti dhagahamu akka ifa gootee daawwattoonnis kallattii sanaan si hubataniif beekte. Maaliif daandii ogbarruu kana keessatti waa hedduutu nama mudata. Garuu kaayyoon kan kee irraa milkoofteertaa jedhee si gaafachuun kun tokko kaayyoon kan kee ifa galaadha. Kitaabni kun kitaaba amantaatti achi hirkatu kitaaba amantaa ta'uunsaa bu'aa addunyaa kana gubbaa jiru barbaada jedhee yaadu. Gammachuutu as keessa jira gammachuu lama jedheen si gaafadhe. Maaliif tokko dubbistoota bira ga'uun onnee keerraa onnee ummataa bira ga'uun suni walii lama tokko ga'eetu danuun hawaasa keenyaa gaa dubbisa kanarratti ammanta akka ta'e tilmaamuun nama dhibu bira ga'ee dubbisamee hubatamee kan jedhu
isa sanarraa si gaafachuun barbaade gama diinagdeetiin egaa namni waan ifaajje tokkotu argate dansaadha. Kitaabni kun gatii kitaaba amantaa ta'es diinagdee irratti ammas hunda waan luuccee hirkate natti hin fakkaatu. Akkas. Meegaa bara 2019 haaluma kanaan teenya gaaffii deebii walii goone turre waa'ee kitaaba onnee irraa gara onneetti sanaaf yaadannoo barootaati. Otoo dhimma biraattiin seeniin waa'ee kitaaba onnee irraa gara onnee sana si haasofsiise. Yeroo sana akkuma haasofnee waadaa ta'e tokko bifa haasa'a waadaa fakkaatu naa galte. Kana booda hawaasichoo maal sirraa eegaa yaada jedhu tokko si gaafadheen naanii gaayuu lubbuun jiraadde. Tanfofaanaan jette. Akkas. Dhiyeenna kana marsaa hawaasaarra waatu deddeemaa jira. Wanni kun maali? Galatoomi shaggaa keenya akkuma jalqaba irratti jette gammachuun walii lama dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waa'ee kitaaba kiyyaa isa jalqabaa sani hedduu takka gammachuutti qaba. Maaliif kaayyoon guddaan nama bira gahuudha. Waan tokko yoo gurgurtee mallaqa qofa irraa argadheettee kan itti yaaddu taate namas hawaasa bira geessuu hin dandeessu. Maaliif kan si eeggatu nama miliyoona. Garuu ammoo uzrii waan silaa si bira jiru san kara tolaa tokkoon hawaasa biraan geettee namni barbaade gabbuufatee namni barbaade yoo dhiise namni ani sababa mallaqaatiif sababa biyyi irraa fagaatuudhaatiif daangeffame waan silaa qalbiin hawwitu san dhabuu irra argeetumaan gabbuufachuu dhabuun mirga isaa ta'e. Sanii wallahi yeroo namni fakkeenyaaf kitaaba sallaaluu yeroo appilikeeshinii namoota silkii adda addaa irratti argu hedduu takka na gammachiisa. Maaliif namni waan ati hojjettu san hojii keessanitti dhimmamee gad buufatee yeroo ergaa keessan irraa fayyadamu. Nam 500 nam 5,000 achirraa gad buufate nam tokkochi irraa fayyadamuu danda'a. Kara islaamummaa ofii ittiin jabeeffatuu danda'a. Gaaf sana immoo ajjireen ati rabbi irraa argattu waan guddaadha gammachuu guddaadha. Tuni tan kitaaba duraaniiti. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya irra deebiidhaan kun kan daawwataa jirtan keessummaa OGMC'ti. Keessummaan OGMC guyyaa har'aa Ustaaz Barreessaa Ustaaz Umar Alfaaruq faana dhagaa. Sagantaan keenya gaafiif deebii akkuma itti fufetti jira. Nu hordofa otoo nuuf hin jechuu barbaada. Kitaabni onnee irraa gara onnee Oromiyaa keessa seeneera karoorri fuula duraa akkami? Maaliif appilikeeshinii garaagaraa haalli neetwoorkii fi intarneetaas biyya keessaa ammas hunda miti. Hawaasicha biyya keessaa sana qaqqabsiisuudhaaf karoorri jiru maali? Moo kanumaan guduunfameera waa'een onnee irraa gara onnee? Hin guduunfamne hanga rabbiin haala naa mijeessuuf namaan dhaqqabe malee guduunfamuun guduufne osoo rabbi laaffisee kara biyyaa carraan naa mijaa'ee kan dhufiinsi fa'aa mijaa'uu taate yookiin haalli adda addaa kan mijaa'uu taate kaayyoon kiyya guddaan naannoo Oromiyaatitti kitaabota barreessee fi kan of durallee yoo rabbi umrii na kaa'e barreessu hundayyuu wanni guddaan ati jireenya kee kanarratti waan hojjettu tokko hawaasa kee keessatti yoo itti waliin gammaddisitti tolaa beete. Hanguma sila sagantaan adda addaa haalli naa mijaa'ee galmaan gahuufi malee guutumaan guututti sagantaan kiyya sun appilikeeshinii irratti xumuramee dhumate jechuu miti. Appilikeeshinii information adda addaa irra keetta malee asirratti kitaaba irra hin keettu. Garuu ammoo ani namni hedduun na gaafate na cinqe namni ammoo beeyta keessa hin beeku. Haala adeemsa diinagdee keetii kitaaba kana biyyoota adda addaatti namni yoo kitaaba barreessu kaampaanii tokkotu irraa ispoonsara ta'a. So nama miliyoona bira gahuu danda'a jechuudha. Namni keenya ammoo namni hundi waan san hubannoo irraa hin qabu kitaabni eessa jira kitaaba san maal irraa geetti namaan jedha. Sababa saniin karaa gabaabaa saniin ergeef malee inshaallah yoo rabbi jedhe gara of duraatitti Oromiyatti ta'ee biyya naannoo hundattiyyuu qaamaan argame yoo rabbiin izni rabbiitiin kan irratti hirmaadhu ta'a inshaallah eebba isaatii fi sagantaa isaa hunda. Inshaallah. Inshaallah. Rabbi haa jedhu. Egaa kaleessa haasa'uu dhiifne amma har'atti amma yeroo amma jirru kan irratti si deebisa. Dhiyeenna kan akkuma daawwataa jirru marsaalee hawaasaa gubbaa waatu naanna'aa jira. Akkuma baroottan sadiin darban dura waadaa naa galte yookaan haasa'a waadaa fakkaatu haasofne tokkotti wanti marsaa toora intarneetaa irra deemaa jiru kuni maali? Kitaaba. Alhamdulillah akkuma bakkuma kanallee miti xiqqoo isi bakki jijjiiramaadha. Garuu waliin haasofnee turre. Inshaallah inni dhufaa jedhee gaafa sanillee alhamdulillah har'as dhufee kitaaba haarayaa ilaalcha haarayaan yaada haarayaan barreessa haarayaan waan hawaasa keenya ni fayyadaa anaafillee akhiraati illee na fayyadaa jedhee itti yaadu qabadee dhufee innillee barreessa kitaabaati.
Akkuma argaa jiru gaa ani tokko wal beeknaa hojiilee nama argaa nama beekaa daawwattootaaf garuu akka nama haaraatti si dhiyeessaan jira. Kitaaba Ulee Gabrummaa Injifattee jedhu tokkotti gaa maxxansa marsaa lammaffaa kan kee kan ta'etu naanna'aa jira toora intarneetaa gubbaa yeroo gabaabduu gidduutti gaa maxxanee daawwattootas kan qabu natti fakkaata. Egaa daawwattoota keenya waa'ee kitaaba kanarraa waan tokko lama si gaafadha. Kitaabni kun Ulee Gabrummaa Injifattee jedha. Maal jechuu barbaaddeeti? Maal irratti xiyyeeffate? Akaakuun kitaaba kanaa oo maali? Wanni kitaabni kun irratti xiyyeeffate gabaabumatti namni tokko adeemsa namni tokko dogongoraanuu haa ta'u sirriinuu haa ta'u yaadeetu haa ta'u yaada dhabuuduu haa ta'u daandii gabrummaa keessa itti seenu tokko kallattii namni tokko ittiin gabrummaa keessa seenu tokko irraa dubbata. Sana booda ammoo qabsoo fi faajjii guddaa booda kallattii kamiin gabrummaa irraa gara bilisummaa afaanii haasaa osoo hin taane isa dhugaa qulqullitti tan rabbillee jaalatu tan namni illee fedhu san argachuudhaaf daandiin galma san nama geessu maalii kan jedhu saboota gabrummaa keessa turan saba akka keenyaa ummatoota Banii Israa'el jechuun akka addunyaa guutuutti beekamaadha. Namoota amantaalee adda addaa amantaa kiristaanaa keessatti dubbatamanii jiranii amantaa yahudaa keessatti dubbatamanii jiranii warroota musliimaa biratti illee quraana keessatti illee hadiisa keessatti illee dubbatamanii jiranii irra hedduun nabiyyoota ummata sana keessaan bahee nabiyyoonni akka ummata Israa'el keessaan heddummina akka addunyaatitti heddumminni isaan keessaan bahanii so ummanni suni nam tokko ati fakkeenyaaf ergamaan tokko hayyuun tokko namatti yeroo heddummaatu dogongorri bakka sanitti heddummaatu fi hayyuun kun waan san sirreessuudhaaf galma san bakka sanitti heddummaata akeeka jechuudha. Yeroo nabiyyoon tokko biyya tokko itti deebi'ee gorsaaf itti deebi'u dogongorri wayii waan irraa sirraa hamuu qabutu yookaan adeemsa hawaasa san keessatti jireenya hawaasa san keessatti dhimma dhuunfaa hawaasaa keessatti waan sirraa qabu waan jiruuf ergamtoonni itti heddummaatanii saniif ummata Banii Israa'el suni gabrummaa guddaa keessa turan. Quraanaan illee irraa dubbatame kitaaba isaanii keessatti illee ni jira Tawraat keessatti gabrummaa san injifatanii galma tokko gahuudhaaf wanni isaan ifaajeen isaan hin tahin hin jiru. Nabiyyoonni hedduun osoo galma san biyyoo fi abbaa ofii isaanii deeffannadhanii yaadaa turan karatti kan du'an jiran jaarrarraa jaarratti ilmi abbatti dabarsee abbaan ilmatti dabarsee akaakayyuu akkasi osoo wal dabarsan waggaa 300 booda biyya gaafa jalqabaa baqannaan irraa bahan sanitti deebi'an. So waan kana kallattii isaa yoo ilaaltu adeemsa isaan keessa dabran san irraa namni beeki waa sadii irraa waa hubata. Seenaa dabree fi jireenya isaa kan amma as keessa irra jiruu fi waan future waan uf duraatitti uf dura akkam godhanna har'a akkamitti jiraanna kalee akkamitti keessa dabarree kana sadii walitti quunnamsiisee dubbatame kana sadii irratti jiraataallee. So seenaan kitaabicha kana isa kalee dabreeti isa kalee san irraa fayyadamee hawaasni keenya bilisummaa silaa nama dheebissu kana dogongorri hoggansa keessa jiraachuun mala hogganamaa keessa jiraatutu mala hogganamaan gaafa aangoo bilisummaan argamte akkamitti hogganaa isaatiif tole jedhee duuka deema hogganaan ammoo gaafa aangoo argatee biyya qabatee jedhe adeemsa kamiin jiraatu qabaa waan jedhu fuula 220 wahii kana tos keessatti qabamte jechuudha. Tole kitaabni kun asoosama moo kitaaba seenaa dhugaarratti hundaa'eedha moo yookaan kitaaba akkuma kanaan dura hadiisota garaagaraa irraa barsiisa amantaa islaamaa irratti xiyyeeffateedha. Mee kitaaba akaakuu akkamiiti kitaabni Ulee Gabrummaa Injifatte jedhu kun? Kitaabni Ulee Gabrummaa Injifatte jedhu kitaaba asoosamaa fi waan seenaa duraanii waan taatee adda addaa kan masdara hin qabne osoo hin taane seenaa dhugaa irratti hundaa'e kan quraana rabbiillee keessatti dubbatee ummata Banii Israa'el irraa akkasuma seenaalee dabree ummatoota gabrummaa keessa turanii booda ammoo adeemsa dheeraa booda gadaa dheeraa booda injifannoodhaan biyya ofiititti bilisummaan galan biyya duraan dhabanii turan qabsoo dheeraa booda biyyatti galan seenaan isaanii kun seenaan ummata Banii Israa'el seenaa dheeraa
ummanni akka isaanii seenaan isaanii dubbatame hin jiru quraana guutuma keessatti jechuudha. So rabbi yeroo tokko waan takka ummata tokko irra deddeebi'ee dubbachuu dhiisiiti jecha tokko iyyuu quraana keessatti yeroo dubbatamu hiika dhibbatu itti kennama maaliif dubbatamedha bookima qofa rabbi subhaanahu wa ta'ala ni dubbatame bookimmaan kun maaliif quraana keessatti beelladoota adda addaa hunda keessa maaliif dubbatame qabxii guddaa poointii guddaa namaa kenna jechuudha. So quraana keessatti ummanni akka bani Israa'el dubbataman hin jiru. Seenaan isaanii kunis guddaadha wanni isaan irraa baratamullee guddaadha. Bilisummaan isaan keessa dabranillee gabrummaan isaan keessa dabranii bilisummaan dhufanillee guddaa waan ta'eef rabbiin irraa dubbata. Waa'ee isaan irraa seenaa qulqulluu irraa dubbachuuf as keessatti barreesse jechuudha inshaallah. Tole Ustaaz Umar Al-Faaruq waa'ee Israa'elootaa yookaan kaasuun taate keessattuu akka yaadannootti kan ka'u Nabiyyana Muusaa alayhi salaam yeroo inni galaana dhahee ummata galaana dabarsu waan akkanaa fa'aatu ka'a. Moggaasni kitaaba keetii kunis ulee gabrummaa injifatte jedha. Tarii ulee sanaan kan wal qabateedha moo ce'ee tulluu gamaatti waan adeemuuf qaba kitaabni kan kee kuni? Kitaaba namni hundu yeroo barreessu waan itti moggaasu qaba maqaa itti kaa'u qaba garuu ani kitaaba ulee gabrummaa injifatte jedhu akkuma ati jette too narraa fuutee jirta. Tawaa'ee Sayyidina Muusaa alayhi salaatu wassalaam uleen isiisanii jechuudha. Garuu namni kitaaba tokko yeroo barreessu waan gammachuutii fi waan gaddaa seenaa achi keessa jiru guutuu goolabee maqaa kitaabaatiin hin kaa'u. Waan achi keessatti galma geessisuudhaaf yookiin waan kitaaba san keessatti humna bu'uura guddaa qabu paaworii guddaa waan qabu tokko achi fuutee keessaa fuutee maqaa kitaabarra keettaa jechuudha. Malee seenaa sana keessatti uleen Muusaadha. Xumura seenaa gaafa bilisummaadhaaf xumuraman jechuu dandeenya. Seenaan kitaabichaa waa'ee uummata banii Israa'el irraayi. Uummata banii Israa'el gaafa kaafnu Nabiyyallaahi Ibraahim jalqabatti deebina. Ibraahim ijoollee lama warroota Arabaa Ismaa'ilii fi uummata banii Israa'el irraa warra uummanni Israa'el irraa argatan Ishaaqin argate. Ijoolleen Ishaaqin irraa argaman Yaaqub Yuusuffaati booda gara biyya Ijiptii galanii Ijiptii keessatti gaa seenaa isaan ittiin dhufan akkaataa Yuusuf itti Ijiptiin dhufe ni beekama. Warroonni Ijipti dhufan sun qabeenya waan adda addaatiin guddatanii sana booda Fir'aawna faati warroonni sabboonummaa daangaa dabbiriin leellisan warroonni akka Fir'aawna uummata Israa'elootaa kana kan biyya Falastiin irraa biyya keenya dhufan ofirraa galchuu qabna kan jedhan fincila adda addaatii kaasuu jalqabanii booda ajjecha ijoollee dhiiraa hunda irratti raawwatan ijoollee dhiiraa hunda akka ajjeefaman jedhanii labsanii duguggaa sanyii uummata Israa'eloota irratti raawwatan jechuudha. Rabbiin Nabiyyallaahi Muusaa fa'aa ergee Nabiyyallaahi Muusaa illee qabsoo dheeraa booda ulee sanaadhaan galaana bahra guddicha san dhahee Fir'aawnaaf warroonni yakka akkasii raawwachaa turan sun galaana san keessatti hafanii Nabiyyallaahi Muusaan galaanaan alatti bahe. So seenaan kun jalqabni isaa Ibraahim irraayi. Akkamitti Ibraahim irraa kallattii seenaa isaa guutuu fidate waan isarraa baratamuu fi adeemsa jiruu fi jireenya isaa keessatti seenaa sana irraa waan baratamuu fi akkasuma Ishaaq, Yaaqub, Yuusuf adeemsa jireenya Yuusuf gan biyya baqaatii fi biyya mana hidhaatii fi jireenya biyya ormaatiitti dabalse akkasuma maatii isaa akkaataa inni ummanni Israa'el kun haala kamiin Ijipti qabatanii sababa maaliitiin Ijipti dhufanii akkamitti jiraachaa turanii irraa kaasa. So uleen tuni ulee gabrummaa injifatte jedhu kuni uleen isii Muusaan alayhi salaatu wassalaam baachaa ture sani seenaa kana keessatti waan guddaa mucjizaa adda addaatu raawwatamaa ture seenaa bani Israa'el keessatti. Ulichaan alatti seenaan gurguddaan karaajiiwwan mucjizaan adda addaa argamanii turan. Garuu raajiin akka ani hubadhetti raajiin ulee san geettu hin jirtu. Maaliif ulee sanaan wamalaaftu tokkotu sadarkaa guddaan si gaafateeti. Muusaan gaafa ijoolleedha re'eedhaan tiisaa ture ulee sana. Gaafa Rabbiin waxyii itti godhee laga tokko keessatti isa qabee Rabbiin itti lallabe sagalee ofii qulqulluudhaan. Wanni ati harkaa qabdu maalinnaan ulee kan goote den. Maaliin gootennaan muka re'eedhaan ittiin ciraa eden. Ammas re'eetii yallee isiidhaan ittillee hirkadhaa jedhee yeroo dadhabe. Uletti hirkattee gaara fa'aa baataa. Ulee santu sadarkaa guddaa dhaqee gaafa Fir'aawnaan bira dhaqu ulee santu bofatti jijjiira. Gaafa ammoo falfaltoonni adda addaa biyya adda addaa irraa wal gurmeessanii irratti jedhan ulee santu waan isaan harkaa qaban san hunda isaa fixe. Gaafa Fir'aawna Muusaa har'a ajjeesuu qaba jedhee Muusaa dura kan jiru galaana
kan isa duubaan jiru Fir'auna jidduu tanatti liqimsa gaafa jedhu ulema duraarree antiisu santu galaanaan dhahamee galaanaan gama bahe gaafa achirraa milkaanii injifannoodhaan galanillee biyyoonni Israa'el gosa 12 gosti 12 kun wal dhabbiin adda addaa kahee waan galaana waan dhugan dhabani ulema tanatu yeroo inni Muusaan alayhi salaatu takkatti gadi dhahu bakka 12tti burqaan isaanii burqee maddi isaanii maddee jireenya umrii isaanii guutuu ta'e hafe ture jechuudha. So seenaan dabre seenaa waa'ee Yuusuf irraa waa'ee Ibraahim irraa gubachuu Ibraahimii fi ibiddarra baafamuu Ibraahim dabalatee sun hundi isaa waan guddaadha. Garuu wanni hanga ulee kanaa miira natti uume hin jiru. Ammas seenaa kana guutuu keessatti yeroo dubbisu wanni tokko beeytee osoo oofaa jirtu waan sanii fi waan san boodaa waan jidduu sanitti waan murama seenaa waan jedhamutu jira. Wanni ce'umsi achi boodaa akka waan seenaa haarayaa wayitu waan barreeffamutu jira. Ce'umsi achi duraa sun ammoo akka waan duraaniitti lakkaa'ama. Seenaalee san hunda keessa sadarkaa guddaadhaan uummata bani Israa'el ka sababa rabbiitiin erga rabbiitiin booda sababa guddaa ta'e ulee sana waan ta'eef ulee gabrummaa injifatte jedhan jechuudha. Waan jabaate. Maaliif tokko daawwattoota keenya tokko haalummaan moggaasa maqaa keetu dhugaa sarbachuudhaan nama amantaa islaamaa kan hordofu duwwaayyuu otoo hin taane nama seenaa sana dhaga'ee filannoo moggaasicha maqaa isaatiifu tokko anaan baay'ina toleera filannoo jabaa. As keessatti immoo waan ani tilmaametu jira. Fakkeenyaaf gaafii awwaala si gaafadhee deebinaaf deebiste haasaa kanaan dura goone keessatti waa'ee Israa'elootaa kaafne. Israa'eloonni kaleessa akkam turanii saba gabrummaa jala turedha. Har'a immoo akkam jiran jennee kan kaasnu taate bilisoomeef bira darbee addunyaayyu saba hoogganaa jirudha jedheen yaada Israa'eloonni yoon gongoruu baadhe. Moggaasa miqichaatii fi Israa'eloota kaleessa akkas turanii abdii otoo hin kutin jabaatanii har'a bilisooman kana gaafan wal bira qabee ilaalu foolii oromummaa wayii kitaaba kana keessatti arga. Waan deemuuf qaba kitaaba amantaa duwwaa irratti hirkateedha moo kitaaba oromummaas akeeku yookaan oromummaas waa'ee oromummaas haasa'uudha kitaabni kun. Rabbi nabiyyoota kamiyyuu kan yeroo ergu nabiyyima kamiyyuu akka hawaasni sun hubataniin erga jechuun afaan uummata saniitiin erga akka uummanni sun afaan ofiitiin hubatee waa'ee haasaa waan seenaa duriitii fi isa sichi dhufullee akka wal hubatan akka jidduu isaaniitti namni afaan hiiku hin jirre akkasitti erga. Kitaabni kunillee wanni seenaa kitaabota afaan arabaa adda addaa irraa kitaabota adda addaa qoratamee dhufeef wanni kun dabree osoo hin taane hawaasni keenya kun isa kanarraa akkamitti fayyadamanidha. Namni hunduu kaayyoo qaba. Kaayyoon kitaaba kana keessatti kaa'ame hawaasni keenya sun seenaa dabre sanirraa akkamitti fayyadamanidha. Namni seenaa dabre yaadachaa waan har'a irra jiru qusachaa waan buruutiif ammoo of qopheessaa jiraatame waa sadiin kanarratti jiraataa jechuudha. Uummanni har'a bani Israa'el kanatti har'a amma addunyaa irratti bilisummaa of bira dabranii addunyaayyu luka takkaan dhaabaa jiranii atinaan jette kuni duraan addunyaa irratti uummanni akka isaanii gabrummaa jala ture hin jiru. Uummata ijoolleen isaanii jala namni dhiiraa jala ajjeefamee dubartiin isaanii ammoo jala booji'amtu ture. Warroota yakki addunyaa kanaa hundarraa irratti raawwatamee ture uummanni akka bani Israa'el gabroome hin jiru. Uummata santu tarsiimoodhaan siistama haarayaan hoogganaa bareedaadhaan hoogganamanii sadarkaa gabrummaa jalaa lafa jala jiran san irraa gabrummaa dhugaa san goonfachaa turan. So gabrummaa san akkamitti argate bilisummaa san akkamitti argate uummanni sun bilisummaa san gahuudhaaf maaltu isaan qunnamaa ture bilisummaa san gonfachuudhaaf ammoo isaan maal gochaa turan haala kamiin qindoomina akkamiin wal jidduu keessatti akkamitti waliif humna ta'anii sadarkaa amma irra jiran kana zamana sanittuu sadarkaa sanittuu akkamitti irra gahanii kan jedhu waan san irraa ammoo hawaasni keenya maal hubatuu qaba. Seenaa fakkeenyaaf waa'ee Muusaa irraa yeroo deemnu Muusaa jechuun nabiyyu qofaa miti. Poolitikaa guddaan akka Muusaadhaan jiru addunyaa irratti. Nama yaani adeemsa siyaasaa deemu keessatti ta'aakiraa tajannataa qofa osoo hin taane nama kallattiidhaan akkanatti uummata ofii kanas warruma Israa'el hoogganu kanallee
yeroo garii akka nama aareetitti lolaani ture warra rabbiin itti ergee islaamummaa qaban kana obboleessa ofii isaa ammataa qabee lafarra harkisaa ture obboleessuma ofii nabiyyallaahi haaruuniin jechuun hoogganaa silaa nabiyyuu qofaa miti hoogganaa waraanaatiin hoogganaa nagaatiin hoogganaa waraanaatiin nama akkasiisan namni akkasiisan hawaasa keessaa akkamiin bahuu qaba hawaasni yeroo hunda gadda keessa taa'eetumaan hoogganama eeguu osoo hin taane namni hunduu dhuunfaa mataa isaatiin shoorri inni taphachuu qabu maali Muusaan ofii jaalatee qabsootti hin seenne Yuusuf ofii jaalatee gabrummaa boolla jalatti hin darbamne garuu namni waan tokko jaalalaan osoo hin taane dirqamatu ammoo akka namni qabsaa'ee sadarkaa gabrummaa sun ofirraa jiisutu gochuu kan godhu murannoo abbaati qadarri carraan bakka adda addaa si dhaaba garuu murannoo kan keettu waan san deeggaree humna seeta ummanni keenya gabrummaa ummanni sun gabroomaa ture san yoo har'a kallattii isaan itti deemanii gabroomantu jira beektaa nam tokko yeroo gabroomu kallattii wahii irra deemee waan sababaa gabrummaa nama fidu jira kitaaba kana keessatti yoo ka dubbifamu taate kallattii jaraa san keessa nuti jirra okay adeemsa silaa bilisummaa isaanii san nuti shoora kam irraa taphachaa jirra adeemsa bilisummaa isaanii san keessatti nuti maal irraa hojjetaa jirra hoogganaan isaan hoogganee bilisummatti isaan geesse sun nu keessa hoogganaa akkamitti jira hoogganaa akkamitti baafa akka jaraasan akkamitti baafannee isa hoogganaa san akkamitti kunuunfanna hoogganaan sun immoo akkamitti nu jiraachisuu qaba gaafa bilisummaa san wanni ummata bani Israa'el gabroomse waa lama tokkoffaa gabrummaa dhugaati lammaffaa bilisummaadha seegalaa tokkoffaa bilisummaa dhugaatti isaan gabroomse dhugumaan gabrooman jechuudha lammaffaa bilisummatu isaan gabroomse gaafa bilisoomanii jedhan ummanni Israa'el ummata injifannoodhaaf qophaa'ee miti ummata wallaalaadha hoogganaa ofiin dhagahanii tarsiimoodhaan hin deeman hunduu kalaas akkuma fedha ofii deeman nabiyyuu ofii fa'aa arrabsan yeroo barbaade booda ammoo bilisummaan isaanii sun itti deebi'ee hundumaa inumaa rabbi dallansiisee waggaa 40 yeroo saharaa keessa jiraataa turantu jira bar erga bilisoomanii firaa'uunaan jaalallee bahan so kitaaba kana keessa maaltu jira nam tokko hoogganaa tokko baafattee sadarkaa tokko yoo geette gaafa hoogganaan biyya takka bilisummaan geettee bilisoomni gaafa jettuuf abdatte bilisummaa san akkamitti kunuunfattee harka qabatta bilisummaa san akkamitti humnaan osoo hin taane waa balleessuudhaan ani injifadhee biyyi kun amma na jala jiranii jechuu osoo hin taane siistamaan hanga biyyi sun harka keetitti deebite abbaa biyyummaa keessan hanga han urfattutti ati akkami hoogganaa kee dhageetti hoogganaan kee ammoo akkamitti bulchaa waan jedhu wanni kun hundi waan dabre ummanni keenya ammoo kana keessatti uf laala jechuudha. Wanti ani amma hubadhe gaa dimshaashumatti gola buudhaaf I hope daawwattoonni keenyas akkasuma hubatu jedhee yaada. Saba kaleessa gabroomee har'a ammoo bilisoome fakkeenyaaf uummata Israa'elii kana keessaati fakkeenya fudhatamee maqaa ulee gabrummaa injifatteen kitaabni jedhu kun gadi dhufe. Saba har'a gaa mirgaabbummaa hin qabne saba duudhi afaan isaa walabummaa hin arganne keessaa sabi Oromoo isa tokkodha. Walaboomee sadarkaa silaa barbaadu sadarkaa bilisummaa tokkotti ga'uudhaa fi tokko seenaa addaa yookaan qaruutuma addaa uumuu yookaan immoo warra qaruutomee bilisoome sanarraa fakkeenya fudhachuudha kanuma naaf fakkaata. Kanaafuu gaa ummati Oromoos kitaaba kanarraa nama amantaa Islaamaatiin ala ta'e iyyuu seexaa yookaan mala qaruutuma garagaraa irraa barachuu danda'a walaboomuudhaaf galma tokko ga'uudhaaf hin jedhee yaada. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya kitaaba ulee gabrummaa injifatte kanii barreessaa Ustaaz Umar Al-Faaruq Minuu Sheekaliitiin barraa'e kana dubbisaa Kudhaa Maddaa akkuma dhageettan kana gaa waan danuu irraa barachuu dandeessu barnoota tulluu gamaatti achi darbee mul'atutu keessaa mul'ata gaa. Difama gaa isittillee dheeresse mee kitaabni dilbiin dhangaa fi galaa dhaloota hegerii ta'uu danda'u kun ulee gabrummaa injifatte jedhu yoom hawaasa bira qaqqaba? Inshallah gaafa guyyaalee ammas dhufu kana gaafa sanbata guyyaa 20 gaafa 8ffaa akka lakkoofsa Awurooppaatitti 2022 asuma biyya Jarmanitti magaalaan Noomberg Fortitti kan geggeeffame haala gaariidhaan irratti hirmaannaa ulamaa gurguddaa akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa, Ustaaz Sufiyaan, Ustaaz Sheekh Jamaal Abdullaahi akkasuma حافظ قدا قاري شيخ عفيف فاتي الرتر قبني أستاذ إبسا حسن فاتي سو علماء قدا نقاف سنكرلتي كرا أونلاينات الرتر قبني كان ABC سنتاني
alhamdulillahi rabbiin gaa guyyaa akkanatti nama gahu waan guddaadha rabbiin galanne haa gahu guyyaan kitaaba eebba isaa gaafa guyyaa diidama ji'a 8ffaa 2022 jechuu Noombark Jarmanitti. Tolega hordoftoota fi daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan OGMC keessummaa OGMCti. Keessummaa OGMC keenya guyyaa irratti barreessaa Ustaaz Umar Al-Faaruq bin Sheek Aliyyi kitaaba haaraa ulee gabrummaa injifatte jedhu sababeeffachuudhaan gaafiif deebii wajjin godhaa jirra. Maarreegaa beeksisa tokko daawwannee walitti deebinaa nu faana turaa isiniin jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما حواسني أورمو بيا جرماني في أكسمس بيوتا أوروبا غرا غرا كيست أرقمتم نجيني كينيا كبجا في جالة سنارة كبجتشا إبا كتابة أولي قبرما انجفت دجر كان أستاذ عمر الفاروق شيخ عليين براي ويا غافة جدما جيسا ديتك ملما في الدميلم يوكاس أغسطي جدما بيا جرمان مغالا فرطرت سرنا هوادان إبا فموف حال دورين برباجس هندو تمرا مجرا Marre sagantaa kana irratti argamuudhaan milkaa'ina sagantaa kanaatiif qooda akka fudhattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Marre Umar Al-Faaruq Sheek Aliyyi kitaaba isaa maxxansa jalqabaa kan ta'e onnee irraa gara onnee jedhu bara 2019 barreessee jabaanuun jechuun isaanii yaadatama. Ammas kitaaba ulee gabrummaa injifatte jedhu maxxansee xumuree yoyyaanuun jechaa jira. Guyyaa kana keessummoonni kabajaa ulamaa'ii fi ustaazonni gurguddoon kan irratti argaman yommuu ta'u akkasumas guyyaa sana sagantaa mimmiidhagoo ta'an kan qopheessine isin eegnu ta'a. Keessummoota kabajaa sagantaa kana irratti argaman akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Hayyuu fi beekaa akkasuma munashidaa fi qaroo saba keenyaa kan ta'e Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa toora onlaayiniitiin kan argaman yommuu ta'u Sheek Jamaal Aliyyi beekaa fi hayyuun guddaan guyyaa sana kallattiidhaan Oromiyaa Finfinnee irraa kan dhiyaatan ta'u Ustaaz Suufiyaan Usmaan gorsa isaanii bareedaa fi kan nama hawwatuun Finfinneedhuma irraa kan argaman ta'u Ustaaz Ibsaa Hasan kan gorsi isaanii onnee nama seenu isaanis hiriyoota isaanii waliin tooruma onlaayinii irratti kan argaman ta'u Haafiza Quraanaa kan sagaleen isaanii addunyaa hunda wal gahe Sheek Afiif Muhammad Taaj biyya Sudaan magaalaa Kaartum irraa kan ergaa onnee nama seenu kan sagalee fi hojii isaanii fakkaatu nuuf dabarsuuf qophii akka xumuran isin beeksifna. Sheek Huseen Ahmad dura ta'an tokkummaa Muslimaa Oromoo biyya Jarman sagantaa kana irratti ni argamu. Kabajamoo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal guyyaa sana dhimmoota adda addaa irraa gorsaa fi dhaamsa gaggaarii ta'e qabatanii kan dhufan yommuu ta'u kana malees sagantaa kana irratti namoonni walaloo fi yeedaloon nama bohaarsuun beekaman kanneen akka Shaggaa Baadiyyaa akkasumas Muzayyan Taaffasee fi Mubaarak Abbaa Giddis dabalatee namoonni sagantaa seena qabeessa kana irratti argamuuf jiran hedduu ta'uun beekamee jira. Iddoon sagantaa eebba kitaaba ulee gabrummaa injifatte jedhu Jarman Nuurenberg Furt Masjida Turkish Islaamische Kultur Zentrum Ishtauben Straasee 13 lakkoobsi saanduqa poostaa 9063 Furt koree qindeessituu sagantichaa irraa. Egaa maarree hordoftootaa fi daawwattoota keenya walitti deebinee kun kan daawwataa turtan keessummaa OGMCti. Keessummaa OGMC keenya guyyaa har'aa irratti gaa barreessaa Ustaaz Umar Al-Faaruq bin Sheek Aliyyi kitaaba haaraa ulee gabrummaa injifatte jedhu sababeeffachuudhaan gaafiif deebii godhaa turre. Maarree walitti deebine. Kitaabni kuni sanbata xiqqaa nu fuula dura jiru gaafa guyyaa 20 ji'a 8 bara 2022 biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti kan haala ho'aadhaan eebbifamuudha natti fakkaata. Sagantaa eebba kanaa irratti mee keessummoota akkamii faatu argama? Haalli qophii sagantaa eebba kanaa maal fakkaata? Haalli qophii sagantaa kanaa keessummoonni akkuma ibsan jedhe ustaazonni gara onlaayinaatiin namoonni argamanii jiranii Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa, Ustaaz Sufiyaan Usmaanii fi Sheek Jamaal akkasuma Sheek Afiif Haafiza Quraanaatii fi Ustaaz Ibsaan faatillee ni argamanii. Ulamaan gaggaariin warroonni ulamaa biyya keenya keessatti beekamtii gurguddaa qaban guyyaa san hamilee naa ta'uudhaaf gara onlaayinaatiin ni argamanii. Asillee biyya kanallee biyya Jarman irraallee namoonni akka Sheek Huseen Faati obboleessi keenya Abdoo Qaadii Abbaa Jabal faatillee inshaallah ni argamanii. Dhaamsa waa'ee hawaasummaa irratti waa'ee tokkummaa uummata keenyaa irratti ni dabarsan jedhee yaada. Guyyaan sun immoo gaanaaf guyyaa guddaa guyyaan itti gammaduudha. Guyyaa ifaajee yeroo hedduu waan sammuu keessa jiru waan na cinqaa ture ofirraa waan gadi baasisan
hawaasa kiyya afoo dhaabadhee waan kana amaanaa ofirraa baase san isin biraan ga'ee guyyaa jedhuuni. Guyyaa sun anaaf guyyaa addaati. Sagantaaleen adda addaa ka guyyaa san ati faatigaa waan akkanaa tan irratti hojjeteeti walaloo waan adda addaa hojjetta. Muuziyeem faatillee akkasii inshallah rabbi guyyaa saniin nu haa gahu. Haaluma bareedaan deema jedhee yaada ka izni rabbiiti yoo rabbi achi nu gahe inshallah. Tole otoo gaafiif deebii keenya gara maattillee dhufnee irraa otoo goolabin dura guyyaa eebba isaa kana booda hoo hawaasa Oromoo biyya Jarmaniitiin ala jiran kanneen biyya Awurooppaa biyyoota ollaa garagaraattis ta'ee akkasuma Noord Ameerikaa, Awustiraaliyaa, biyya Arabaas hawaasa biyya keessa Oromiyaa keessa jiran qaqqabsiisuudhaaf karoorri karoorfamee jira yaade kana jettu. Karoorri karoorfamee jira, kitaabota hedduutu maxxanfamee jira. Ammallee kitaaba hedduu maxxanse biyyoota akka UK biyya UK illee ergee jira, biyya Faransa illee ergeetiin jira, akkasuma biyya USA illee inshallah Ameerikaa erguudhaaf karoora qabaa yeroo ji'a tokko osoo hin geenne keessatti biraan gahuudhaaf. Wanni guddaan hawaasni biyya sanii akka naannoo akka wal beeku walirraa fudhatee wal biraan ni gahan jedhee inshallah abdii qaba. Biyyoota Arabaa illee akkasuma karoora itti baasee ergumaa fi malee karoo xiqqoo isii gara biyya Arabaa kanneen ni jiraami. Akka biyya Faranjii kanaa miti kitaaba tokko olii gadi namni namaan deemuun shortaa jedhanii poolisii adda addaattu biyya ufitti amantee waan tokko olii gadi hin deemuun dandeettu. Garuu ammoo biyyoota akka Dubaay biyya namni rakkoo akkasitti hin qabnetti inshallah ni erga jedhee yaada. Biyyoota kaawwan ammoo biyyoota Faranjii inshallah hunda isaaniitu iyyuu ni gaha. Bakka ammoo kallattiidhaan hin danda'amne poostaadhaan waan erguuf haala gaariidhaan akka yeroo gabaabaa keessatti bira gahu abdii qaba inshallah izni rabbiitiin. Tole egaa Ustaaz Umar Al-Faaruq bin Sheek Aliyyi gaafiif deebii keenya gara dhumaatti deebi'aa jirra egaa. Maxxansi amma jiru kuni maxxansa lammaffaa keeti. Kanaan dura kitaaba onnee irraa gara onnee jedhutu ture. Har'a immoo bifa haarawaanii kitaabni jabaan dilbii ta'e ulee gabrummaa injifatte jedhutu nuuf dhiyaate. Kana booda karoorri jiru maali? Maal sirraa eegaa hawaasni? Inshallah yoo rabbi subhaanahu wa ta'ala kana ka haala gaariidhaan mijeessu taate kaayoon kiyya guddaan barnoota baratuudha. Sadarkaa barnootaatiin darsitti deebi'ee barnoota kiyya irratti jabaatuudha. Sun ammoo gaatariitii imala hedduu na imalchiisuu danda'a. Ammoo osuma baradhuyyuu kitaabota addaan dhaabuu hin yaadan karoorri kiyya jireenya kiyya guutuu aga rabbi na jiraachise. Wanni akka kitaaba beektaa namni atema fakkeenyaaf Abaabayyoo kiyya nama Abaabayyoo kiyya maqaa isaaniitu dagachuu ka'e seenaa isaaniiti miti. Garuu nama waggaa 1000 dura addunyaa irraa deeme nama kitaaba kaa'an maqaa isaanii sakandii takka keessa dagachuu hin danda'u. So kitaabni ilma kee yeroo hundaa hin daganne gaafa ati duute illee qabrii keessatti khayrii namni irraa fayyadamuun si yaa jechuu. Sheekotiin nuti irraa qaraani kan kitaaba isaanii dubbisaa turre osoo hin argin hagaardhaatitti waan guddaa khayriin isaanii yaa waan jiru. Anillee jara san fakkeenya godhadhee waan rabbi na laafise maa fuula lama peejii lama sadi maa hin taane gara fuulduraatitti illee akkanumatti itti barreessuudhaaf akkuma ka as duraa onnee irraa gara onnee jennee inshallah jedhe kunis dhufe gaafa ka itti aanu dhufullee walumaan inshallah waan rabbi waliin nu haa geessisu. Kaayoon kiyya waa barreessuu fi barnootatti deebi'uudha inshallah izni rabbiitiin. Tole egaa baay'ee namatti tola. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kun kan daawwataa jirtan OGMC keessummaa OGMCti. Keessummaan OGMC keenya guyyaa har'aa barreessaa Ustaaz Umar Al-Faaruq bin Sheek Aliyyi kitaaba haaraa ulee gabrummaa injifatte jedhu barreessee nuuf dhiyeessuu isaa sababeeffachuudhaan gaafiif deebii gochaa jirra. Tole Ustaaz Umar Al-Faaruq bin Sheek Aliyyi bu'aa ba'ii hedduu keessa darbeeti namni kan waa barreessu dhamaatii hedduu dhama'eeti. Dhamaatii kana keessatti gaa namootatu nama gargaaruu danda'a rabbii gaditti. Kana keessatti gaafiif deebii keenya otoo hin goolabiin duratti namoonni galateeffattu yoo jiraate akkasumas akka waliigalaatti dhaamsi afeera dabarfachuu barbaaddu yoo jiraate carraan siif laadda. Jalqaba irratti akkuma beekamu rabbii keenya akka galatoonfatu alhamdulillah rabbil aalamiin galanni guddaan ka rabbiiti. Itti aansee haadha abbaa kiyyaa kan waan hedduu naa hojjetanii na gargaaranii barnoota irratti na jabeessanii akkaan har'a ifaajee isaanii sangalmaan gahu naa godhanii rabbi isaanirraa haa jaalatu umrii isaanii rabbi haa dheeressu. Akkasuma gara namoota waan kanarratti na gargaaran haadha manaatii akkasuma obboleeyyan kiyyaa Tabiib Sheek Aliyyiitii fi Burhaanuddin Sheek Aliyyii fa'a
namoota ammoo hiriyyummaa sadiiqummaa walitti qabnu kan kitaaba kanarratti hamilee yeroo hedduu irra deddeebiin akka kaasaa ture shaggaa baadiyyaattis galatoonni taagee hedduu takka rabbi sirraa haa jaalatu. Akkasuma namoota kitaaba kana gaafa barreessee xumuree jedhe gulaaluu irratti na gargaaran Sheekh Abdusalaam Khadir daa'ii beekamaa aalima guddaa kanama hin tuffanne ka sa'aatii ofii hunda namaa kennee namaaf waan atti barbaaddu san siif ta'u ربي سبحانه وتعالى عمري ثانية عديرسو شيخ جابر دكتور اللواء الإسلام جرنيني سفير الإسلام اللي جرنيني عالم قدا مفتي بكما دبي سعود ربيع جراتني إسان اللي هدوتك قالتو ما ألفاد جزاكم الله خيرا جداني نموتك أسكيستي هند قويا يو هندو بدا جده نمني قرين أني هو جتشو ملوان نمني هدون نبرا دابته هاته نموتك مركز شمس الإسلام طلابك يكا الدنيا ربك تقوت والغاني براتن تجرانا لبا لما صديق كسي مركز قد دا كرا تليجراميتين كرا زوميتين براتنين رتي تربان الرقوية شام براتني كتاب متني أفرام براتن جتشو 40 بلوغ رياضة تجريد تفسير كراني جماعة سني كتاب بريسو كي أرجاني جنان وان كان سهمتي سيتواتني بريسيتي قالوا متجر كما سرّا وكبوني وان كانوا وجدتوا كمنا يعني سبونسر النراتهاني جرسون اللي ربي سبحانه وتعالى إنسان الرجالة الدوغلة قدان الركباني الدوغلة ما جتوني برباد كسمة حواسة كينيا بيه بكا غنتي على جروات اللي غاني بيتا سنوجر جولين تنجو جولين أغارفادا كتابة كان رتي نتي ونكو وان كيك وفامتي waan keenya keessummaan guyyaa san dhuftu teenya kitaabummaan kun kee qofaa miti keenya jedhanii foontu foonii dhiiga jedhanii namummaan itti dhagahamee firummaan itti dhagahamee kitaaba kana nuti ispoonsara sii ta'a jedhanii isaanis kitaabni kun sadarkaa kana ga'u irratti shoora guddaa taphatanii maqaa hawaasa keenya hawaasa aanaa gaarfaatii fi maqaa شوف إنسانية نقولتو ما ربي سنرا جارتو الفين ما نكسرت عافو بيك نمتكو نمو ما فينا مغرغارو ماله يوم ما فينا مغرغارو دبي فينا مغرغارو كان أتولينيات سيغرغارو أبو دندا كان فغو سيغرغارو لدندا غارو نمني توكو نمني كوني كيا المكية تصدركا كان وانا كان هجتا جرا سيغرغارو وان غدانا سني في جولتي نتا غارفال له دوغلاتوما ربي سنرا جالتو جدان جچودا akkasuma gaa ulamaa hedduudha namoonni waan kanarra gargaaran hunda yoo dubbadama nama hedduutu waan hafuuf keessaa ani hoo maal ta'e jechuun mala sanirra namootuma mata duree kanneen kakaase kuwwan ammoo dubbatuuf nama hedduu waan ta'eef dogongorri waan keessa argamu maluu fi hunda keessaaniitu rabbiin jazaa isaanii jannataan haa kafaluu fi galatooma ulfaadhaa jedhan. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kun kan daawwataa turtan OJMC keessummaa OJMCti. Keessummaan OJMC keenya guyyaa har'aa Ustaaz Umar Faaruq bin Sheek Aliyyi kitaaba haaraa ulee gabrummaa injifatte jedhu barreessee yeroo ammaa kana jabaa nuuf jechuu isaa sababeeffachuudhaan gaafiif deebii gochaa turre. Kitaabni kunis gaa sanbata xiqqaan fuula dura jiru gaafa guyyaa 20/8 bara 2022 biyya Jarman magaalaa Nuremberg furta naannoo iddoo barreeffamaan asitti mul'atu kanarratti kan eebbifamuudha. Naarree hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi biyyoota garaagaraa keessa jiraatan hundumti keessanuu guyyaa seena qabeessaa fi adda ta'e kanarratti argamtanii barreessaa lafaa dhufaa jiru. Akkasumas mijuu kuulamee nuuf dhiyaate kana akka kudhaamattan gamanumaan waamicha kabajaa isiniif goona. Tole Ustaaz Umar Faaruq bin Sheek Aliyyi gaa yeroon keenyallee deemee jira waan ta'eef sagantaa keenya otoo ingoola biniin dura carraa tokkoon siilaadha. Wanti afi jettu yoo jiraate akka dhaamannuttis ta'e akka yaadannutti wanti keessa kootti afeera jettu yoo jiraate carraa tokkoon siilaadha. Asumaanuu daawwattoota keenyatti nagaanuudhaan ta'echaadha. Ayyi galatoomiyaatillee shaggaa keenya jazaakallahu khayran wanni ani hawaasa keenyaaf akkasuma dargaggeeyyii akka kiyyaatiif dhaamu namni waa hin beekne namni waa hin baranne uummata akka isa hin fayyadu jireenya kanarra jiraaten jiraachuun isaatiif du'aan isaallee uummata akka garaagarummaa hin qabu. Imaam Shaafi'ii rahimahullahu ta'ala waan jedhu namni umrii isaa dargaggummaa keessatti baratee uf hin fayyadin فليصلى عليه 4 لوفاته يد ركع يروى أفر الله أكبر نمر جل نمي قافا نمني ده
osuma inni jiru afur irratti haa salaatanii jedhe nama umrii isaa dargaggummaatti fayyadamee waa hin barate of hin jijjiirin akka waan inni du'eetitti afur irratti haa salaatamu jedhe du'aadha sun yaani ganduma keessa kanumaan qaamota ni jiraan akkuma rimooti socho'aa maree rabbiin quraana keessatti waa barachuu waa'ee waa barnoota namni waa baratu kana sadarkaa garaagaraatiin dubbate hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun jedha namni waa beekuu fi namni waa hin beekne mee wal qixxaaha isin gaafadhaa jedha bakka biraatitti ammoo waa'ee dukkanaatii fi guyyaa dubbate san biratti ammoo nama waa beekuu fi nama wallaalaa dubbate maal jechuudha dukkanaa fi ifaa dubbate wallaalaa fi beekaa maaliif walitti dubbata ifaa fi beekaan kun wal qixa dukkanaa fi wallaalli kun ammoo sadarkaa isaaniitti tokkome jechuurraa dubbata akkasuma rabbiin warra rabbi amane kana amantoota hunda isaatiyyuu yarfa'illahu alladhina amanu sadarkaa isaanii ol fuudha jedha garuu ammoo keessaa filatee warroota rabbi amane kana keessaayyuu walladhina utul ilma darajaatin warra beekumsa kennaman kana akkuma isaan rabbi amanan kana keessaayyuu ol fuudhaa jedhe mataa ummataa isaan godha siigale kun maal akeeka beekumsi faayidaa guddaa kenna qabu akeeka hatta ilma namaa dhiisi rabbiin saree waa beektuu fi saree waa hin beekne sadarkaadhaan adda adda godhe shari'aa islaamaa keessatti sareen ta'e takka saree dhandhoolaatii fi saree akkanumaan balbala irra ciiftutu jira saree akkanumaan balbala foon nama galtee namni ofirraa tumu sun ni jirti miti namni ittiin hajamne isii san fakkeenyaaf osoo amma hilleetti wayii yookaan kuruphee wayii yookaan gadamsi wayii achi fiigaa jiraate saree matee hin ta'in ganduma keessaa fiigii qabi jetteeniif fiidee sareen sun sii qabdi yeroo ati achi dhahitu san osoo isiin si ajjeeftee siin eeyde nyaatuun haraama foon san ammoo saree tokko ittiin dhandhooluuf jecha gadamsa ittiin qabuuf jecha manatti kuusattee manatti qabattee gadamsa argitee fiidee qabuu hin dandeessuumi qabi saree jettaan fiidee qabdi sareen huura keessatti sa'a 3 sa'aatii 4 dura booda erga isiin ajjeeftee irra teettu dhayitee argita nyaatuu hin dandeetta foon san halaala jechuudha eegalee baktii miti maaliif waan san rabbiin garaagarummaa godhe sareen waa beeytu yoo dhayite foon san hin nyaattu sareen dhandhoolaa yoo fiidee dhayite foon san hin nyaattu akka abbaan yoo dhaabadhu abbaan ni dhaabde gadamsa bira geetta yoo abbaan dhaabadhu saree jedheen dhima dhaabatteen sochaatu sareen waa beektu sareen tun ammoo lubbuu isiitti itti jiraamire rabbiin sadarkama saree yoo garagara godhe saree waa beektuu fi saree waa hin beekne namni waa beeku haga fedhe osoo rabbiin sodaate dogongoraadha inni yeroo tokko namni tokko yakka wahii dalagee nama 99 ajjeese gurbaan tokko gama rabbi ofii deebi'uu barbaade ganda keessa deemee mee yakka akkanaa dalagee eenyutu dhiifama kana rabbi irraa barbaada sheeka naasuqaa jennaan namni wahii aliifallee hin qaraane akkanuma masjida galee tasbih madhaata subhaanallah jedhee rabbiin gabbara sheeka nama lubbuu 99 ajjeesee tawbatu barbaada rabbiin haa araaramaa jennaan namichi itti ulfaate nama 99 ajjeesee guyyaadha akkamiin deemaa ka jedhutu itti ulfaate beekte aboo rabbi siin araarmuti ka jaanname jedheen eega ka jaannam ta'e maal godharee jedhee sillee fadhu wayyure isallee ajjeese jedhe rasuul dhibba guutate ofirraa meeshaa ofii baatee deeme mee ka biraallee gaafadhe jedhee dhibbaaf takka guutatu fi bariyoo sunillee عالم وهيتي كجلت نما أكثر ما مسجد هي ستعيس سجد وسنتان نما دعمت يجولي لك على ساجر التكيان حديث رسول الله يروكنا اتلاكي نما سجلت بسجل الجيسة كي ياتوكت ربنا أرى رمانا أتي كهذا كتير ومتى كابدين كابدنا جنان إسالة تقول تدمش يكوت ربنا أرى رمادين حديث العلي جت ربي العلي جت نبيوت العلي نما ربي تتوبة أصول بونجرو wanni isaa fi jidduu rabbiitti daangaa ta'e tokkollee hin jiru ati biyya kana qofa keessa deemiti yakka kana barattee jirta suusiisi ta'e nama fixuu dandeessa biyya kana qofa keessa bahiiti ofirraa nagaan din rabbii kee ofadhuuti tawbadhu qulqullaahi jedhan ol ka'ee achi bahe namichi beekaan sun osoo akka namicha wallaalaa sanii kan ta'u taate silaa lubbuu ofii sanillee balleesse namichi sun umrii isaa guututti akkasuma osuma nama ajjeesu du'a jechuudha. So namni beekaan lubbuu lama baraaree tokko kan isaa tokko kan namichaas baraaree jechuudha. Akkas gaafa tokko namni tokko zamanuma rasuulaati sallallahu alaihi wasallam akka ergaa ta'uuf keessa dabarfatu jira. Namicha tokkotu waraana keessatti madaahee madaan isaa kun hedduutti ulfaate madaa isaa kanarratti saahibban isaa gaafate.
dhiqatuu qabamu qaama harka dhiqadhee akkasitti kunoo janabaallee ni qaba harka kiyya kana dhiqadhee tumaan bishaan ofirra baasu qabamu akkam goonaa jennaan yoo bishaan hin dhiqatte malee carraa biraas hin beeknu jedhaniin achuma silaa maal jechuun qaban biyya tayammuma gochi jechuun qabanii isaa yoo bishaan hin ta'in carraan takka rabbiin sirraan qeebalu jedhaniin qaama dhiqatee du'e rasuula rabbiitiin dhaqanii dubbii sanitti himan rasuulli qaatalahumullah rabbi isaan haa balleessu jedhe dawaan nama waa hin beeyne waa gaafatuudha maaliif osoo waa hin beeyne kana murtii namarratti kennaniidha namni waa beeku osoo dubbii baddullee arge ni tolcha namni wallaalaan ammoo osoo dubbii toltullee arge kanarraa jallisa jechuudha saniif jenereeshinii ijoollee amma jiran kana keessattuu yeroo kana onlaayiniin heddummaate namni miidiyaa irraa gadi bu'uu jireenya sanuma qofa itti seha garuu wanni akka beekumsa addunyaa jireenya malee jijjiiru hin jiru saniif umrii keessanitti fayyadamaa barnoota keessanitti jabaadhaa namni barnoota kana rasuuli sallallahu alaihi wasallam waan jedhe duniyaa rabbiin abbaa fedheef kennedhe kaafira ta'ee islaama ta'ee kiristaana ta'ee nama fedheef kennedhe nama jaalatuu fi nama hin jaalannillee ittuma kenne jedhe duniyaan maaliif waan sadarkaa hin qabneef itti kennedhe garuu diin kana barnoota kana hubannoo amantii kana nama jaalatu qofa keessaa filatee kennaaf jedhe saniif akka jaalala rabbii irraa argattan barnoota keessanitti cimaa namni waa barate iccitii rabbiillee beeka iccitii namaallee beeka namni waa hin baranne ammoo akkanumatti duudama tahee hafa waan ta'eef gowwatti hafa waan ta'eef saniifuu waa baradhaa of haa jijjiirruu jechuun ni barbaada. Tolega dhaamsaa fi ergaalee jajjabaadha kanneen daawwattoota keenya gumaachite. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya kun kan daawwataa turtan keessummaa hojii emmisii guyyaa har'aa kitaaba haaraa ulee gabrummaa injifatte jedhu barreessaa Ustaaz Umar Faaruq bin Sheek Aliyyiitiin dhiyaate sababeeffachuudhaan gaafiif deebii godhaa turre. Egaa maarree sagantaan keenya gaafiif deebii guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa kana immoo kallattiidhaan qindeessee kan isinii dhiyeessaa ture ani Shaggaa Baadiyaa gama ogeessa kaameraatiin nu zayyataa fasaafaana ta'uuni. Maarree sagantaan keenya guyyaa har'aa kanumaan raawwata. Sagantaa keenya hojii emmisii afanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما حواسني أورمو بيا جرماني في أكسمس بيوتا أوروبا غرا غرا كيستي أرقمتم نجيني كينيا كبجا في جالا سينا ركبو جتشا إبا كتابة أولي قبرما انجفت جر كان أستاذ عمر الفاروق شيخ علييتين براي ويا غافة جدما جيسا ديتك ملما في جداميلم يوكاس أغسطي جدما بيا جرمان مغالا ترترت سرنا هوادان إبا فموف حال دورين برباجس هندو تمرا ميجرا Marre sagantaa kana irratti argamuudhaan milkaa'ina sagantaa kanaatiif qooda akka fudhattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Marre Umar Al-Faaruq Sheek Aliyyii kitaaba isaa maxxansa jalqabaa kan ta'e onnee irraa gara onnee jedhu bara 2019 barreessee jabaanuun jechuun isaanii yaadatama. Ammas kitaaba ulee gabrummaa injifatte jedhu maxxansee xumuree yoyyaanuun jechaa jira. Guyyaa kana keessummoonni kabajaa ulamaa'ii fi ustaazonni gurguddoon kan irratti argaman yommuu ta'u akkasumas guyyaa sana sagantaa mimmiidhagoo ta'an kan qopheessine isin eegnu ta'a. Keessummoota kabajaa sagantaa kana irratti argaman akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Hayyuu fi beekaa akkasuma munashidaa fi qaroo saba keenyaa kan ta'e Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa handhuura Oromiyaa Finfinnee irraa toora onlaayiniitiin kan argaman yommuu ta'u Sheek Jamaal Aliyyii beekaa fi hayyuun guddaan guyyaa sana kallattiidhaan Oromiyaa Finfinnee irraa kan dhiyaatan ta'u Ustaaz Suufiyaan Usmaan gorsa isaanii bareedaa fi kan nama hawwatuun Finfinneedhuma irraa kan argaman ta'u Ustaaz Ibsaa Hasan kan gorsi isaanii onnee nama seenu isaanis hiriyoota isaanii waliin tooruma onlaayinii irratti kan argaman ta'u Haafiza Quraanaa kan sagaleen isaanii addunyaa hunda wal gahe Sheek Afiif Muhammad Taaj biyya Sudaan magaalaa Kaartum irraa kan ergaa onnee nama seenu kan sagalee fi hojii isaanii fakkaatu nuuf dabarsuuf qophii akka xumuran isin beeksifna. Sheek Hussein Ahmad dura ta'an tokkummaa Muslimaa Oromoo biyya Jarman sagantaa kana irratti ni argamu. Kabajamoo Abdoo Qaadii Abbaa Jabal guyyaa sana dhimmoota adda addaa irraa gorsaa fi dhaamsa gaggaarii ta'e qabatanii kan dhufan yommuu ta'u kana malees sagantaa kana irratti namoonni walaloo fi yeedaloon nama bohaarsuun beekaman kanneen akka Shaggaa Baadiyyaa akkasumas Muzayyan Taaffasee fi Mubaarak Abbaa Giddis dabalatee namoonni sagantaa seena qabeessa kana irratti argamuuf jiran hedduu ta'uun beekamee jira.
iddoon sagantaa eebba kitaaba ulee gabrummaa injifatte jiru Jarman Nuurambarg Furt masjiida Turkish Islaamische Kultur Sentrum Ishtaaben Istraasee 13 lakkoobsi saanduqa poostaa 9067 Furt koree qindeessituu sagantichaa irraa